السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورمواب. الحمد لله يعني نجاكوت نجيني كي خنجال الله هن كبجادا بك جرتن مرست نجاو. دعوتوتن كي فيديو أراكنا كيستي واني نسم برسيسو. هيكتي بالبلا كيسن رت أرجم كيسا وان سدي وان هدو تك اسم فايدون اسم برسيس. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraabii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilii itti godhaadha achi booda ool fayyaddu irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamarummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo fiyyatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa iccitiiwwan sadan kan jawwaala keessan keessatti argaman keessaa inni tokkoffaa inni isin barsiisu haala jawwaalli keessan dafee chaarjarii isiniif guutu. Yaani sa'aatii muraasa keessatti akka dafee bilbilli keessan shaanaa full isiniif godhu jechuudha. Isin galee dafee akka isiniif shahanee bilbilli keessan dafee shaanaan isaa isiniif guutu. Siitingii bilbila keessan irra galtaniiti sirreeffachuu qabdanii siitingii bilbila keessan irra galtanii achi booda asirra gadanii buutanii achi booda asirratti battaarii and device care ka joonu jira irratti kilikni gootanii achi booda battaarii akka joonu kilikni gootanii achi booda asirra gadanii buutanii more battaarii settings ka jettu ni jirti irratti kilikni gootu achi booda fast charging ka joonu jira irratti tana oonii gootan jechuudha yoo oof irra jiraate ni galee tana oonii gootan jechuudha. Haala kanaan jawwaalli keessan dafeeti chaarjariin isaadha isiniif guutaa jechuudha. Lammaffaarratti wanni isin barsiisu jawwaalli keessan dafee chaarjarii kan isin jalaa fitu yoo taate haala chaarjariin bilbila keessanii isiniif barakatuun isin barsiisa. Inni siitingii bilbila keessanii galtanii achi booda asirra gadanii buutanii ammallee bakkuma ammas deebitan jechuudha isinii galee. Battaarii akka joonu irratti kilikni gootu ammallee battaarii akka joonu kilikni gootu ammallee as gadanii buutu asirratti jechuudha power save mode ka jettu ni jirti sana oonii gootu jechuudha. Haala kanaan battaariyaan bilbila keessanii yeroo dheeraa isiniif tura jechuudha. Isin galee yaani yeroo dheeraadhaaf isiniif barakata jechuudha. Akka duraa caalaa isiniif barakata jechuudha. Yoo dafee kan bilbilli keessan battaariyaan isaadhaa dhumu ta'e yookiin chaarjarii fidu ta'e jechuudha. Isin galee inni sadaffaadha jawwaala keessan namni gonkumaayyuu akka isin malee cufuu hin dandeenyeen isin barsiisa. Yaani yoo akka tasaa bilbila keessan hattuun isin jalaa hattallee akka bilbila keessan isin jalaa hin cufneef jechuudha. Fakkeenyaaf hattuun takka yeroo bilbila keessan bilbila nama tokkoo hatte jechuudha. Bilbila san ni cufti jechuudha. Isin galee akka namni sun bilbilee yookiin irratti hin argineef jechuudha. Isin galee kanaafuu bilbila keessan yoo akka tasaa hattuun isin jalaa hattallee yoo isin jalaa bu'ee badallee namni arge sun akka cufuu hin dandeenyeef wanni gochuu qabdan siitingii bilbila keessanii galtanii achi booda asirratti lock screen ka jedhamu kilikni gootu achi booda secure lock settings ka jedhamu jira irratti kilikni gootanii achi booda ramzii bilbila keessanitti gootanii achi booda as jalatti jechuudha show lock down option ka jettu ni jirti sana oonii gootan jechuudha. Isin galee haala kanaan bilbila keessan amma namni gonkumaayyuu cufuu hin danda'u jechuudha. Yoo akka tasaa isin jalaa bu'ee lafa argatallee yoo isin jalaa hatallee jechuudha. Mee fakkeenyaaf isinitti agarsiisute bakka power off tana jechuudha harkaan gadi raggattanii achi booda kinoo sanatti isiniif dabalama jechuudha. Isin galee lockdown mode ka jettuun isiniif dhufte jechuudha. Duraan hin ture jechuudha. Duraan kan sadeen qofaadha ture jechuudha. Isin galee power off fi restart fi kana ture jechuudha. Amma kanuu tunitti dabalamtee jirti jechuudha. Amma gonkumaayyuu namni bilbila keessan oofii godhuu hin danda'u cufuu hin danda'u jechuudha. Isin galee isin malee jechuudha. Isin galee gonkumaayyuu cufuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan bilbila keessan akka namni gonkumaayyuu yoo isin jalaa kufee argallee yoo isin jalaa hatallee akka hin cufne gochuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa biroos na golti deebinutti viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaatum laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun turtinaadha. Barumsa biroos na golti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.